Ashama akkam jirtu Facebooka irratti sitingilee gurguddaa faayidaa guddaa qaban afuriin wal isin barsiisa. Tokkoffaa istoorii Facebooka irratti yeroo hidhattan namoonni biroo akka isin jala share hin goone yookaan akka isiniif share godhu akkamitti godhatu dandeessan. Lammaffaa istoorii Facebooka irratti hidhattanii zaa 24 booda ni bada. Eega bade booda istoorii keessan keessatti yookaan bilbila keessan keessatti akka save ta'ee taa'u yeroo hundaayyuu jechuudha. Isin qofaatu arga namni biraa hin argu yeroo dheeraaf akka turu akkamitti godhatu dandeessan. Sadaffaa waan istoorii irratti hidhattan namoonni biroo akka immeeshinuuf jalatti godhan akkamitti godhatu dandeessan. Afuraffaa istoorii Facebook keessanii kan hiriyoonni keessan komentii isiniif barreessuu hin dandeenye akkamiin itti banatu dandeessan, kan qabu akkamitti irraa cufatu dandeessan. Kana afuraniin isin argisiisa. Baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallattiimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Facebooka irratti settingilee faayidaa gurguddaa qaban kana akkamitti sirreeffatuu dandeenya appii tokkollee osoo hin fayyadamin sirreeffatuu ni dandeenya jechuudha. Bal'inaan waliin ilaalla. Facebook keenya keessa ni seenna yeroo tokkoof. Facebook keessa eega seentanii haala kanaan isinii dhufa. Tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Settingin baay'een amma yeroo ammaa kana gubbaa kanarratti deebi'ee jira jechuudha. Kan gubbaa kanarraa bakka kana settingii kan hin qabne bilbila keessan haala kanaan ol harkisuun jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii setting and privacy ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Settingii bakka jedhu kanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Suuta jettanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Hordoftoota kiyya stories tajettu tana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaastan. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Settingiilee akka murteessaadha gaa hordoftoota kiyya. Waan nama hundaa'u barumsa nama hundaa'u barbaachisu jechuudha. Namoota Facebooka fayyadamu hundaafuu jechuudha. Kun akkuma argitan amma jechuudha hordoftoota kiyya settingiilee afurtu asirra jira jechuudha. Afuran kanaa maal akka ta'e jechuudha bal'inaan kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Tokkoffaa irratti kan waliin ilaallu history Facebook keessanii jechuudha. Waan isin irratti hidhattan namni akka share hin goonee fi akkasumallee kan share hin qabne akkamitti akka itti banatan isin argisiisa jechuudha. Kun amma isa tokkoffaa kanarratti jechuudha. Allow others to share your public stories to other own story ka jedhu kana fuulduratti jechuudha. Sanduuqaatu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kana jechuun gaa history keessan fakkeenyaaf namoonni akka share hin goone hoggaa isin story hidhattan story san akka namni story ofirratti share hin goone akkamitti akka itti godhatu dandeessaniin isin argisiisa jechuudha. Sanduuqni fuuldura isa jira. Sanduuqni kun yoo akka kanaan banaa jiraate namoonni kamiyyuu jechuudha kan follow isinirraa qabuu fi kan follow isinirraa hin qabnellee kan Facebookni keessan bira dhaqee stooriin keessan kun bira dhaqee share godhuu ni danda'a jechuudha. Bakka adda addaa irratti qabiyyee keessan jechuudha. Ni eeyyamtaa qabiyyee kee akka namni share godhu akka namni qooduu ni eeyyamtaa jedhee nu gaafataa jechuudha. Kanaafuu yoo eeyyamuu barbaadda sanduuqa kana haala kanaan bantanii jechuudha. Akka namni share hin goone story keessa yoo barbaadda sanduuqa kana haala kanaan ni cuftu jechuudha. Amma namni story keessa share godhu hin danda'u jechuudha. Lammaffaa irratti kan waliin ilaallu historiin Facebook akkuma beekamu zaa 24 booda ni ka'a jechuudha. Yeroo wanti nu story irratti hidhanne sun ka'ee namoonni immeeshinuuf jalatti godhan jechuudha. Isaan birallee akka baduu fi akka hin banne akkamitti godhatu kan dandeessan kun asirratti dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessan jechuudha. Hordoftoota kiyya allow people to share your stories if you mention them kan jedhu kana jechuudha. Sanduuqa kana haala kana yoo banaa jiraate jechuudha. Namoonni yeroo viidiyoon keessan story keessan irraa bu'e jechuudha nama san birallee ni badaa jechuudha. Yoo akka hin banne barbaada namni sun akka uf jalatti immeeshin eega godhe booda nama biralleetiif dabarsuu danda'u yoo godhachuu barbaadan jechuudha. Isa kana haala kanaan ni bantu jechuudha. Akkana bantanii samaawii fakkeessitan yoo eeyyamuu barbaadan zaa 24 boodan akkuma isin biraa bade nama san birallee nama hunda biraa akka badu yoo barbaadan haala kanaan ni cuftu jechuudha. Nama kiyya waan eeyyamee jiruuf haaluma kanaan hin banaa dhiisaa jechuudha. San filannoon keessan jechuudha isin hordoftoota kiyya. Isa lammaffallee haala kanaan sirreeffatanii jechuudha. Qabxii sadaffaa irratti kan waliin ilaallu history Facebook keenya hordoftoonni keenya yeroo history keenya jala seenan akka komentii nuuf barreessanii fi emoji adda addaa akka nuuf kennan akkamitti akka itti godhatu dandeenyuun isin argisiisaa jechuudha hordoftoota keenya. Yookaan kan komentii hin qabne story komentii hin qabne akkamitti akka itti banatu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Kanaafuu isa sadaffaa kanarratti gadi buutanii hordoftoota kiyya maal nuun jedha asirratti allow followers to reply to your stories nuun jedha jechuudha. Ni eeyyamtaa
hordoftoota keetiif ni eeyyamta akka isaan komantii siif barreessan yookaan miseejii siif barreessanii nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya. So kanaafuu jechuudha komantii yoo hin qabne histooriin keessan maal gootanii bakka kana dhuftaniituma sanduuqa kana haala kanaan ni bantuu jechuudha. Fakkeenya bakkanatti yoo gurraacha'ee jiraate namoonni kamiyyuu histoorii keessan jala yoo seene miseejii isiniif barreessuu hin danda'u jechuudha. Kun hojjala kanatti illee dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha bal'ina isaa hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf histooriin keessan yoo komantii hin qabu ta'e jechuudha bakka kana dhuftaniituma haala kanaan akkanatti bantuu jechuudha. Samaawii gootanii jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sirreeffattuu jechuudha. Yoo akka namni nuun barreessinee barbaadan jechuudha sanduuqa kana cuftaniiti eeyyama ittiin kennitanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffattu. Isteeppii isa dhumaa gara qabxii afuraffatti yoo isin dabarsu histoorii asirratti hidhanne kana zaa 24 booda ni ka'a jechuudha. Nu birallee ni bada nama birallee ni badaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu akka hin banne nama biraa badeetuma nu biraa akka hin banne nu qofaatu arga namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Histoorii feesbuukaa keenyaa keessatti jechuudha istooreejii keenya keessatti akka inni seef ta'ee yeroo dheeraaf nu taa'u akkamitti godhatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. Kana godhatuuf dhuma irratti gadi buutanii hordoftoota kiyya maal nuun jedha kun asirratti archiiving story ka jedhu kana ni argattu sanduuqa fuuldura jiru kana jechuudha. Haala kanaan yoo banaa jiraate jechuudha haala kanaan ni cuftuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanatti yoo cuftan histooriin keessan seef hin ta'uu jechuudha. Zaa 24 booda akkuma feesbuuk irraa badeen istooreejii keessan keessallee ni bada bilbila keessan keessallee lamuu deebitanii argatuu hin dandeessanii jechuudha. Seef ta'eetuma haa taa'u guyyaa tokko seenaafin ol deeffadhaa yoo barbaadan immoo haala kanaa sanduuqa kana bantanii dhiiftanii jechuudha. Bal'ina isaa fakkeenyaaf asirratti illee dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya maal nuun jedha asirratti automatical archive photo and video after that disappear from your story only you can say your story archive nuun jedha jechuudha. Kana jechuun gaa hordoftoota kiyya footoo ta'ee viidiyoo ta'ee wanti isin istoorii feesbuuk keessan irratti hidhattan zaa 24 booda eega qilleensarraa bu'e jechuudha. Histoorii feesbuuk keessanii keessatti seef ta'ee akka siif taa'u ni barbaaddayi nuun jedha jechuudha gaa hordoftoota kiyya. Kanaafuu yoo barbaadan ta'e yookaan yoo kan eeyyamtan ta'e jechuudha akka nu seef ta'u kan barbaadan ta'e akkuma reefu isiniin jedhe sanduuqa kan haala kanaan bantanii ni dhiiftanii jechuudha. Kun asirratti illee maal nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya from story only you can say your story archive ka jedhu kun fakkeenyaaf histoorii kana isin malee namni biraa arguu hin danda'u jedha jechuudha. Eega piraayiveetii ta'e jechuudha qilleensarraa eega bu'e jechuudha isin malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Isin nama bilbila san harkaa qabu malee namni biraa qilleensarratti arguu hin danda'u nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan ni sirreeffattuu jechuudha histoorii keessanillee akka isin jalaa hin banne wanti isin istoorii godhattan akka isin jalaa hin banne haala kanaan sirreeffattuu jechuudha. Akkasumallee istoorii keessan akka namni sheer godhuu fi akka namni sheer hin goonellee asuma keessan sirreeffattuu jechuudha. Akkasumallee kan komantii hin qabnellee haala kanaan komantii itti banattuu jechuudha. Hunda isaa isin argisiiseen jira hordoftoota kiyya. Isiniif gala jedheetiin amanagaa hordoftoota kiyya sitingileen kun sitingilee bu'aa gurguddaa faayidaa gurguddaa qabanii jechuudha. Akkasumallee istoorii keessan guutummaan guututu waan asirratti sirreessine kana hundumaayyuu jechuudha. Eenyutu akka ilaalu barbaadaa jedhee gubbaa kanarratti illee nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya kun dubbistanii adda baafatu nu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu asirratti public bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha nama qabiyyee keessan kan akka isiniif daawwatu filatuu ni dandeessanii jechuudha. Nama akka isiniif daawwatu barbaadan filatuu ni dandeessu jechuudha. Kun amma asirratti publiceetu jira, frienditu jira, friendi kan isin eeyyama kennitaniifitu jira. Akkasumallee isin malee kan namni biraa wanta isin posti gootan kan istoorii keessan kan akka hin argine isin gargaarutu jira jechuudha. Hunda isaa kun asirratti isiniif kaa'ee jira. Fakkeenyaaf namni hundinuu kan isin foolowaara walirraa qabdaniif hin qabnelleen akka isiniif arguu barbaadan public jedhu irra ni kaa'atanii friendi keessan qofti akka isiniif arguu barbaadanillee friendi irra ni kaa'atanii akkasumallee namoonni isin eeyyama kennitaniif qofti jechuudha istoorii keessan akka argullee yoo barbaadan asirratti gadi buutanii kan sadaffaa kanarra ni kaayatanii akkasumallee isin malee akka namni biraa hin argine yoo barbaadanillee isa dhumaa kanarra kaayatanii haala kanaan sirreeffattuu san booda eega irra kaa'atanii sanduuqa kana keessatti halluu dibdanii jala kanatti seef inni jirti seef gootanii sana booda kallattii maan irratti isiniif deebi'aa jechuudha. Haala kanaan istoorii keessan sirreeffatuu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Waan tokko tokko fakkeenyaaf beeksisa adda addaatiif akka namni sheer hin gooneef istoorii irratti beeksisuu barbaadan haala kanaan dhuftanii sheerii isaa irraa cufuu dandeessanii jechuudha. Asirra dhuftanii suma tokkoffaa kana sanduuqa kana haala kanaan cuftanii sana booda namni sheer godhuu hin danda'u jechuudha. Ijumaan ilaalee bira darba malee hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessu. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsarra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattanillee
abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala Oromaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan warroonni subscribe gootanii hanga ammatti nu hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jecha akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'achuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenya yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa. Akkasumallee qabiyyee viidiyoo keenya hiriyoota keessaniif gruupii adda addaa irratti share waliif gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas bakka viidiyoo keenya irraa isiniif hin galin komentii jalatti yoo nuuf barreessitan deebii bifa viidiyootiin deebii keessan kan isiniif deebifnu ta'a. Baromsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beekama. Warreen gara peejii Facebook Oxygen Media Network jalaan na hordoftanillee baromsa parsantaa 15 qofa akka argattan beektanii bal'ina baromsa keenya argatuuf gara chaanaala YouTube Oromaan dhuftanii baratuu ni dandeessan jechuudha. Bilaasha chaanaala keenya argatuuf profaayiluma peejii keenya jala eega seentanii watch now bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Kallattiimaan gara chaanaala keenya isin fidaa achirratti dhuftanii waan barbaadan baratuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee obboleeyyan peejii Oxygen Media Network tifaaraa taatanillee follow godhuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna jechuudha. Warreen watch now bakka jedhu kana Facebook ni keessan isiniif hin finne jechuudha. Jala kanatti yoo gadi buutan Oromaan tajettu tana ni argattu jechuudha. Mallattoo YouTube ta'e irra jirtu. Yeroo tokko asirratti cuqaastanii jechuudha. Kallattiimaan gara chaanaala keenyaa dhuftanii bal'ina baromsa keenya achirratti baratuu ni dandeessu jechuudha. Waan bilbila keessanii wal qabatu hundaa wachi keessanii argatu jechuudha. Viidiyoo gara peejii kanaatiin gadhiifnullee please like godhuu hin dagatinaa waliif share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baromsa irraaf qabadde dhufee sumarratti kan xumuramu ta'a. Baromsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.